Te waa'ee gaa'ela keenya keessa buutee waliin nain duraan illee waliin dhaadaa turte kan bakkeetti naan bisee amma yoo wanaatu jechuudha. Hadha yoo wanaatu tartiiba hojii tokko arganne namni deebee rakkina sammuu qabee danii naarasaa turan jechuudha. Illee bakkeetti rakkadhee Gaafadhu. 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 Nattimi. Mube Amma wanaatu waa'een dubartii gaa'elaa waa'een bultii lafatti dhuma. Maatii si daawwachiisee ana Si qorataa dhagaa uummata irratti ragaasitti baasuudha. Dubartii meeqa jaallattee turte ati asirraa marataa turte. dubartii maraataa ture ani maraanne siggachi keessatti jira jedhanii dubartii gara soddoma maal jala jettee galchite taate. Dhaggeeffadhu dubartii meeqa jala jala turte miidiyaa irratti gaaffiidha. Simbon maal ba'uun natti galchita viidiyoo si waraabneen Simbon ana uffannammattummaa viidiyoo si waraabneen maal natti irratti galchita. Uffannammattummaa viidiyoo abbaa kootii miti viidiyoo si waraabee si hin gadhiifneen haadha manaa shakkite shamarran hedduu si jaalatte naan jedhan. Ammalli kabajanaa kennutti waa'een heerumaan jiru. Abbaa keetiyan obboleessa keeti. Obboleessaa miti maaltu obboleessummaa si kenna. Obboleessa keeti Simbootti mi. Simbo. Obboleessa Amati haadha manaa rabbii Ameerikaadhaan abuuse. Ana ibbaadhaaf abbaan qabu. Sinii galee haadha abbaan kan koo du'aa ganamaa galgala naa kadhatu. Ganamaa galgala na eebbisu. Kunoo sagalee jalaa isin dhaggeeffachiisa. Dhaggeeffattanii qoyaa. Amma gadda ijoolleen lama wayii sargii dheedhanii geema beellamaa qabatanii sargii jalaa taasifatan san argitee Laa sana Ani deebite os jadi boo. Kunoo haati manaa qotii dhufte. Simboon. Viidiyoon kan kee waraabameera. Uummanni kun fooloo siyaa godhu. Taa'e. Fooloo godhaan yaada mana qotii jira. Sii kana. Siin mana jamaatti siin Ameerikaatti kunoo sii kana. Hundi keessa fooloo tagadda. Qabatee ittiin ta'een jechuudha. Oromooti qaamaan irraa dadde. Rakkina sammuu qaba jedhanii akka Oromoon hojii hin galchine. Mudinatti qabatanii naarasaa turan manni baay'een jechuudha sooshaal miidiyaa kanatti hidha jechuudha. Anadha suuqii baagidii keessa suuqii Suudaanii keessa Suudaanii mana keessa hin kaasan argine maa gaafanii gololleen. Kunoo abbaa Abdullaa na beekani akkan fayyaa ta'e akkan fayyaa qabus ammaan hundayyuu rabbiin immoo haadha manaa sababiin eebbaa haadhaaf abbaa qabuuf biyya Ameerikaatii mana Finfinnee keessaa qabdi. Shamarran hedduu mudinatti qabataa turte. Asii birrii meeqa qabdi birrii asii jechuudha. Birrii asii aayifoonii sii bitanaan jette aayifoonii makiinaa sii bitanaan jette asitti. Nannu feetti. Kun nagar. Simboon jedhamti. Viidiyoo si waraabee gadhiiseen ka'e akka shamarran hundi sin jaalanne viidiyoo jalatti waraabee gadhiisetti. Kitaaba muummicha ministeeraa Mubaarak Dannee wajjin eebbifne dhengada nuti. Abu Dhabiitti. Abdii Huseen. Kiyaar Bashiir. Abdii Shaggar. Nama hedduu. An nama dheengadallee biyyaa dhaabbataa ture. Uummanni biyyaallee ragaadhaan. Sagalee mubee. Hadha Dubaayeen kana keessatti obboleessa obboleettiin qabu. Kanaaf namoonni baay'een koomentiidhaan naarasu namoonni baay'een na xiqqeessu. Maaliif sababiin beekamtii qabu sababiin jala caala ergame. Jala kana hojiidhaan hin caala ergame. Har'a beekamtii nadha qabu kana tuun itti fayyadame iyyuu anadhaa tokko eeqaa samaa qaqqabe. Ilma namaan fayyade. Ilma namaa akka inni guddatu. Namni maqaa kootiin hin fammasee jiru Dubaayeen kana keessa. Namni maqaa kootiin beekamtiin argatiin hin jiru. Har'a immoo haadha manaa fuudhee nama leencanaa gadhiisuun na beedhas taa'ee ba'uu qaba. Gammachuu kooti, gammachuu keessan gammachuu kooti. Namni malee bubu, abbaa Abdallaa ala dhugaa bubuutanii miti. Abbaa Abdallaa leenca tokkoon isin biraa qaba. Fidaa gadhiisaa yoo dhuguma akkii obbolummaa walirraa qaban. Waa walitti mu qofaa miti. Abbaa Abdallaa qabamtaniittu leenca tokko fidaatii naa gadhiisaa gaafa duraayyuu leenca limuu naa gadhiiftanii hadhaa haadhoo naa gadhiisaa qabdanii qabeenya. Kun nagara wallahi kadhaa miti. Laayifii cufa irraa ba'uun deema. Mube. Muitee dhagaa himee Mubaarak. Laayifii cufee laayifii fayyadamuu dhiisuun deemaan jedhe. Mube dhageessa miti. Mucayyoodhaan haasee laayifii fayyadamuu dhiisuu deema. Hojii malee jechuudha. Isa abbaa argin qoosee taphachuu. Haadha manaan argadhee maal jettaati mube. Muitee dhagaa dubbadhu. Kun nagaradha sobaa miti. Ayyee Mubaarikatti afaan qabamte leenca tokko yoo gadhiistes leenci tokko wanti nama godhu qabu guyyaa kana nama furaatis ijoolleen addunyaa gadhiisaa ooltu garuu ijoollee ilmaan Oromoo galannan koo kanaan deebi'a yoo ta'e godhatti ma galannan koo yoo kanaan deebi'a ta'e wallaahi Oromoo salgii keessan irra ta'e eebba keessan ta'e isinii dhaabbadhee ture dhuguma iqamaa kana irraa daddaniittu galanneen koo yoo dhuguma kanaan deebi'a ta'e Baabaa galchi baabaa. balaa biroo samaadhaan itti caccaba ture. Wallahi baaba.
Baba lakkoofsa maal jedhamaa qabda miti? Dawwaliifam. Baba. Baba. Lakkoofsa maal jedhamaa qabda miti? Dawwaliifam. Maariyaam Atamiin. Haadha manaa nama harkaa argadhe baba. Waalaikum salaam. Maariyaam Atamiin. Maariyamaa si jaartii mubaarakii kana siiti haadha manaa argite. Haadha manaa Ameerikaadha. Wallahi. Wallahi kan mana qabdu kan makiinaa qabdu kan birrii qabdu. Eeshe. Viidiyoo waraabee gadhiiseen ga'e. Eeshe. Isiin immoo laayifiin fayyadamtu jettee haati manaa kooti laayifiin fayyadamu mucaan eegana jaalate uummanni hundi narrasaa sababii inni rakkateef akka inni laayifiin fayyadamne dhowwaa jette. Eeshe. Mubaarakis immoo leenca naa gadhiise naan leenca gadhiisuu deetaa ati kunoo leenca naa gadhiisi gammachuu gaa'ela kooti yan gammachuu na gadhee viidiyoo waraabeen jira. Amma gammachuu gaa'ela keetii waa si darbinuure. Waa darba. Kunoo Uma keessaa qabnu si darbina ka. Wama keessaa qabdan daan darbaa leenca naa gadhiise leenca den wama keessaa qabdan wallahi ani tiicha waan rabbi isinii laaffise wama qabdan darbadhaa shamarran ta'e dhiirate darbadhaa. Garuu wanti kun dhugamoo soba. Wallahi dhugumaadhuma rabbiin haadha qotti nagaan nagalchee dhugaadhuma. Baba, Maria Matta da walu sin leda ga kadra. Sai rafa ya tilke imo da ta da wale da rafa ya ti. Fasu da tilke. Amma reefa waa tasirraa haasoftu bar itti dawwalee wanti kun anuu quban qabu eessaa fidde naan jette. Wallahi dhugun na kadalla kuno Maryama ga ta miti kuno tilki ti barkum. Nu wala da ga ta miti kuno. Amadin. Ya. Silaa dhugaan jaallattu dhaggeeffadhu sittan hima. Fochoo fi miti. Fochoo fi miti. Agatan miti kuno. Isitti jaaree fuudhi garuu nun caqacakin. Nurraa gadi bu'i. Nurraa gadi bu'i. Amma gadda ijoolleen lama wayii sargii dheedhanii geema beellamaa qabatanii sargii jalaa taasifatan san argitee. La sana Osjari ba. La mube rabbi suradu kan nama farsin yo gadifti gadisi mube yo kun nagarana jalate te Allahu akbar amadin tu dua ajira wala men beri to ko sitin kennu kay dalagat mube yo de kuma jalate te lente gadisi mube yo de kuma obule summa waliti kabani baba nura dini ni makasi ballesa ture ni wa me kasi jeri gadisi sana disi mube yo de kuma obule summa waliti kabani ada na gadera Amadin tallisime. nama me kale chakenni asli jale chakenni anale chakenni Qumna gari haasaa jira Mubaarakoo takkatti. nama gandummaan deemu asli jale torba kenne gaafa tabasa haadha faatela sadde kenne ana sadi kenne nama me kale iraola livelin sami qarajira hadda amaddin tanan murteen gadda murti guuto la lecha be kente ummanni ragaa sitti baachuudha ijoollee onnee diimtuu kaa dhugaa ta'uu isaa jechuudha. Kanaafuu kenniifati sirraa bareeda. Onnee diimtuu kenneera. Elaa naa kennaa raawwaddiin tuffi elaa. mube amma kan jiraaro mube leenca naa gadhiisa haadha manaa gadhee haadha gattaarii bultii kan gammaddan mube Oromoo bulcha qootee miti amma naa galee raasaan kee Oromoo dheengadda murti guutoo leenca kennitanii fi fuudhee kuullee leenca kennitanii in heerumte Amaddiin namaa miti moo Oromoo miti duttima. Amaddiin namaa miti. Baba Amaddiin nama miti maal jettuun Maali jedhu dhageeffadhu maali jedhu. Biyya kana keessatti akka Amaddiin nutti taphate namni tokko nutti hin taphanne. ina baay'ina baba fintira arrabsa hin dandeenna nu arrabsa inuma obsina amma macarrasha arraba isallee homaa miti jedhe. Maali isin arrabsamu baaba maali isin jedhe waa tokko yoomii isin jedhen haadha manaa kooti gaa'ela nargadhe gaa'ela kooti gammada. Ati manuma teettee eebba namallee sargii namallee ima haasofta. Sargii kan maallaqa nurraa guuraa ture see miti baaba kan maallaqa sitti kennaa ture naa miti sargii namaa ta'e eebba namaa ta'e Birrii eessaa fuutee kennita teetti hojii qabdu. dhugaa ribbadhu eebba namaa ta'e sargii namaa ta'e birrii sitti kennaan ture diingata na waan
maddi galii keetii maali kabirri nu kennitu ati Maddi galii keetii maali? Mastooqiyaa wajjin hojjetaa ture qoy isin agarsiisa. Dhaabbata naati amantu dhugaa namantu bar. Qoy kunoo jira. Maddi galii keetii eessa jira? Kunoo ragaa jira qoy. Ragaa jira siman baasa qoy. Amaddiin arraan booddeen arrabsitee jennaan allaqa masmara diimaadha arraan booda. Asfararraa dhufte jechuudha baaba. Maalla asirraa kunoo argatanii kunoo. Baba, Kunoo nyunni. Kunoo nyunni. Laala baaba jechuun maalirraa qabdaati baaba gara mucaa kana. Asiraali mube. Asiraali. Kunoo nyunni. Eenyunni. Wayini bakka baabaa namni Kun eenyunni? ijoollee warri qabamanii Amaddiin miti. galan baabaan afaaniin tuqeera. Warri qabamanii galan. Amma amaddiiniin afaaniin tuqeera mucaa kana. Dhaggeeffadhu mube haadha manaa argadheera dhaggeeffadhuttuma. Sarara diimaatu Anuuqaa masiraati nama seera diimaatti kan walli wayna seetanii abbaan barbaade mube muriin qabatin anuuqaa masiraati abbaa barbaade qabee hidhuu danda'a seera cabsinaan mube ati na jalan dubbatinaa meenan tokko laa wallahi gasi keessa gadhiisin buusara dhiifama of kabaja leenca naa gadhiisaati gaa'ela kootti gammadaati gaa'ela keessanitti gammadama an warra fuudhaara warri kan koo Ameerikaa irratti nufa irratti maariyamaa warra mubaarakitu naaf ittee mucaan kun marataa jedhanii waa meeqainatti taphataa turan bakkeetti jechuudha obboleessa dhabee nan biyya Dubaay keessatti har'a immoo maariyamaa gaafattee kan fayyaa ta'e bartee miidiyaa hin fayyadamin mucaan kun namni koomentii dhaanarsaa koomentii dubbisuun beeku mucaan miidiyaa dhiisu. Leencaa miti adurreen hin jiru dhiisi bakka mudichi aina fam nyaatamaadha mudichi. Namni badhaasin jedhu muudii biraa fidina. Muudiin amma inni qabatee dhufu kun hin corroqa. Maa inni beektaa baaba dheengaddayyii murtii guutoon leenca argatee gahee hin fuune. Ayi wallahi mube waa'ee namaa dubbatanii maqaa nama murtii guutoon dubbatanii dhiisi. Murtii guutoodhaan leenca gadhiisuu dhaqee leenca dhabee beektaa keessaa dhabee. Amaddiin. Haadha manaa. Maa hin muutiin godha namichuun. Amaddiin. Maaliin muudii qabatamaan bu'e leenca gadhiisaa jedhee leenca gadhiisanuma. Wayyee dubbadhu baaba. Gammachuun koo gammachuu. Amaddiin amma yoo istaayilii kana qabatee dhufe qofa gargaaramuu danda'a. Istaayilii maali nutti himi? Istaayilii Moroonoo. Oromummaa keessaa bahee jechuudha. Oromummaa keessaa bahee rakkasaa biraa gooti baaba. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Ani nama deeggarda biyyaadhaan bara ture. Moroonootti hin qeyyaramu. Kan mootummaa kana daangota kaayanuma. Kan biyyaa qabsaa illee biyyaa dhaabbatee nama Moroonoo sillee ta'u. Nama dhaabbataati. Nama gara. Jazaasi haa kafalu. Mube dhiisi. Laa maafanni isaa maddiin. Miutii tokko nan bu'aan. Muitii qabadhu. Muitii qabadhu naaniin. Sagaleen kee waraabamee deema. Naaniin. Naaniin muitii qabadhu. Bini jechuudha garaa dhibbini. Akkamitti Moroonoo Baaba nama kuma nama qaqqabaa waan haasa'ini leenca gadhiisi. Haadha manaan qabaa leenca gadhiisaa na bira dhaabbadhaa na fuusisaa. Sanuu ijoollee Wallaggaa. Kunoo. Sanuu ijoollee Wallaggaati. Birrii qabdi makiinaa qabdi. Ijoollee Wallaggaati sanuu. Ijoollee Wallaggaa kana dayyuusuma akka keetii wayii seeta moo? Mintee wadhumee bu'eeti. Bittu. Fuute leenca shanii kennaan gaafa fuute. Amma naa gadhiisuu dabarra amman jira. Maati warra fuute isiin jedhe. Leenca shanii sii kenna warruma jedhu. Oromoo leenca san kennitaa? Leenca kennitaa moo boy? Leenca shanii kenna gaafa fuutu. Ayyee. Ilaa uummata keenya dhaggeeffadhaa jetti hima. Gaafa itti fuutee leenca shanii kenne deemuun baaduu. Nikaa hidhattee waraabadhaa gaafa Amaddiin nikaa hidhatee fuudhe leenca shanii kenna. Kunoo waraabadhaa lafa kaadhaa laga hooti. Anillee kunoo waraabadha. Dubbadhu lama muubeela. Gaafa Amaddiin haadha manaa fuudhee nikaa hidhatee fudhatee galee wajjin bule leenca shanirraa qaba. Kunoo sagalee waraabataadha dubbadhamu. Gaafa Amaddiin haadha manaa bultii ijaarratee haadha manaa fuudhee nikaa hidhatee fudhatee gale leenca shanirraa qaba. Kunoo Ahmaddiin Mubaarak akkas hin jedhee ati fuudhi leencaa Mubaarak kana wallaahi wabillahi ana kaffala. Wallaahi billahi. Kunoola. Atamma dhiira onnee jabduu ta'e. Garaa jabduu. Maal fuudha bumaa maraatu jirti mukan itti hirundu. Wallaahi mucayyoon hin dhufaatti. Maa duraanuu maraatu jechaanii turani amma intalluu qorattee itti dhufaa jirti akkamitti akkas jettuun isin. Laa sanuu ijoollee Wallaggaa ta'edha malee.
Dalle Wallaggaa Wallahi mubeela rabbiin haadha qotti nagaan nan galchin. Wallahi sababii ijoollee shamarranii na jaallattuudhaaf viidiyoo naa waraabi. Makiinaa nan qaba, birrii nan qaba. Sooshaal miidiyaa illee fayyadamii jettaati giftira taateetti. Sooshaal miidiyaa tokko illee fayyadamii jette. Nan dhufaa. Viidiyoo waraabi. Maariyaamaatti himi. Dabaltee waa hundatti himtu. Waliin isin nu quunnamsiisa. Kanaan booda miidiyaa yuun ibsana jette. Ani immoo kan miidiyaa banadhee kee fi akka uummanni Oromoo na bira dhaabbatee leenca naa kennee sappoortii na godhu. Engadda nama biyyaa dhaabbate miti. Nama biyyaa dhaabbatee dhaabee beeku. Kun argata miti. Biyyaa qabsaa'ee dhaabbatee dhaabee beeku. Sofoon ta'ee ta'uu beeku. Waan jisra ka waan Dhaabee beeku. Nama engadda Oromoodhaa jecha aarsaa kaffalee hidhatee mirga sabaa salmii harbuudha Oromoo deebifnee juuntaan lafa Asu dhugaa sitti maalana bakka dhugaa keenya irraa kan miila citaa jira, kan harka citaa jira, kan kaansarii qabame jira obbolaan keenya. Maa jalan gargaarru? Kan kaansarii qabame gargaari sana rakkoo qabu. Kan gargaarsa sana gaadhataan jiru nuti. Akka obboleessa tokkotti na bira dhaabbaduuti na fuusisi jira malee ni gargaarsa sanaa miti bar. Sana dhaqii gargaara rakkoo qabu. Anumsi wajjin hin gargaara. Gaafaan qaban jiran. Sana dhiisi. Amadeen. Amadeen. Namni gaafa fuudhu beeta fuudhee manaan gaatee. Baba waan si gaafadha waa seera biyya kana. Namni nama fayyaa gargaare maal ta'a moo namni fayyaa Wanti kau dulu be. gadi bee naaf Waa'ee seenaa maal maqaa koo na xureessin maal na gargaarte. Wanti na gargaartan tokko jiru warreen fuudhaadhaan ofii kooti ofteen fuudhaadha ofteen dhufe warra kana warreen waan na Amadeen biyya kana biyya. Kota waa'ee biyya kanaa dubbatina. Waa'ee seera biyya kanaa annama qaama qabu waan ta'eef seera kanaa isin ibsuu hin danda'a. Waa tokko hin dubbatina. Waa tokko. Hunda keessa hidhaatti funaanuu hin danda'an. Baaban engadda dallaalota sobanii as keessatti hojjetan qabee. Isaa meesana. An maal nati? Maal keessa nati? Maal keessa nati? Baabaa buuse. Dhala amma wanjala baabaa buusuun. Waatu atu kottu wi wanjala ta'eeti. Kottu ati illee kijibdu. Kottu. Inzil. Godhaa mata keenya. Kottaa waan sitti hima. Haadha manaa agadhee. Haadha manaa kootiin agadhee viidiyoo sun akka inni miiliyoonii 2 miiliyoonii 3 jaalama godha. Haadha manaan kun qunna gara waan hin dhingalate. Tenishinii sammuu qabeedhanii uummanni kun sammuu kiyyaanaatuudhaaf nama raachuudhaaf natti qofsaanii turan. Haadhaa nama haadhaa uummata Oromoo irraa iqaamaa hojjechuudhaaf galatoo maal fadhaa. Rakkoo sammuu qabeedhanii akka namni dalagaa nan galchine illee natti rorrisaa turan. Haadha manaa rabbii Ameerikaadhaan abuuse. Ana eebbaadhaaf abbaan qabu. Sinii galee haadhaaf abbaan kan koo du'aayii ganamaa galgala naa kadhatu. Ganamaa galgala na eebbisu. Kunoo sagalee jedhaan isin dhaggeeffachiisa. Dhaggeeffattanii qoyaa. Nama eebbaadhaaf abbaa qabu weettanii mucaan kunoo. Isinuyyuu du'aayii naa kadhaa bakka lafa jirsanutti shamarra ta'e dhiira ta'e. Warra Ameerikaadhaa argamtetti. Kun nagara ta'u immoo kunoo sagalee isinii banaa qoyaa. Sagaleen isinii banuu deema. Kunoo dhaggeeffattanii miti. Eebbaa haadhaaf abbaa akkan qabu asirratti bartu. Isinii banaa. Warri reediyoo darbatan reediyoo natti darbatan reediyoo taate reediyoo tokko natti darbatan subii salaatee du'aayii kadhee rafaara haadha manaa kootii kan fuudheen jira daasuuraa Ameerikaati birrii qabdi miila siitti dhiqeen bula isiin haadha manaa kootiiti miila sii uffata sii nafa siitti dhiqaa gabbaa jechuudha maaliif rakkina keessa ture waan ta'eef nama rakkate aarsaa hedduu qofal ifatti na baasaatti dukkana keessaa ifattee si baasu. Gaafa sana daasuuraan Ameerikaa jirtu hundi keessanuu viidiyoo waraabee qofa akka inni bakka hunda qaqqabutti koppiliingii riippoostii bichaa sababii rakkina kootii fichaan tuffatan sababii rakkadhee jiruuf namoonni ni tuffatanii rakkoo sammuu qaba jedhanii maraataadhaan jedhanii dhukkubsataadhaan jedhanii martii nyaachisanii dhukkubsadhee torban tokko fayyaa dhabee mana abbaa giddii faadhi maasiitti kiniina fudhee fayya viidiyoo isinii waraabeen kee mubaarak musammaa hin qoosa yeroo baay'een qaladda qaldiiniif immoo dhukkubni wal keessan jirtu namni qaladdu nama harkatti du'a hin beektan waa'ee dhukkubaa irratti qoosuun illee hin ta'u eeggaddaa argitee turte akkan du'ee fayye egalee akkan du'ee fayye argitee turte mubee garaati nyaaddoon mubee akan garaa bicuu sisi nyaadhu baabaan kun illee miskiina beektaa baabaa atillee qottu seen waa biraan dubbatin seen sagaleen kee waraabamee deema waan ta'eef waa biraan dubbatin Amadin
Amadin. yaa Ana garaa nyaachuu bira darbitee mataa na nyaatti. Habiibi. akka jettee Si galee kottu. Ammaan kottu warri koo dhufteetti laa kottu simboon kottu siin kottu viidiyoon kan kee waraabameera kottu siin ati hin galti. Kun waate manaa kootii dhufteetti. Simboon viidiyoon kan kee waraabameera uummanni kun fooloo si haa godhu taa'e fooloo godhaan yaada manaa kootii la sii kana siin mana jamaatti siin Ameerikaatti kunoo sii kana hundi keessan foolootti agadda hundi keessan viidiyoo jalallee jala gala laala qunna gara tidaariidha wanti kun leenca gadhiisaa jennaan soba seeni maariyamaa gaafatte tidaarii kanatti seente malee siinillee akkanaan hin seenne namoonni baay'een maraataadha waamee qadhanii sababii rakkina kootiitti kun nama waamee qadhanii nyaara isaa turan jechuudha haadha manaa kootii kabajaa dhabanii har'a kabajaa kan koo kunoo argaa foolootti argaddaa hundi keessan namni kun tokko ni woy namni kun lamaa fi woy kun foolootti argaddaa sirriitti kunoo isheedha as ilaalaati biyya Ameerikaa jirti akkasuma mana maariyamaa keessatti wal barree warri jaalattan hundi keessan gadi qabaati fooloo qoda sirriitti namoonni baay'een sababiin obboleessa biyya kana keessatti dhabu sababiin obboleessi dhabu waan garagaraa naan jedhanii gochoota garagaraa naan jedhanii garaa na waadaa turan akkam maraa isurree gatee deemu naan waadaa turan nama dheengadda biyyaa dhaabate albuuda Oromoo deebisiisee Tigiree dhumtaa lafa laalchisee biyyoo fi qabachiisee mirga sabaa salammii biyyatti qabachiisee biyyaa ba'ee dhufe garuu muudii qabattan jechuudha inni buusee qoy muutedha namarraa funaana nama buuse kottu bu'i muutedha namarraa buuse simboon ergadhu kottuuti seeni irraa fuudheedha kottuu seeni namatti buuse qe'ee miti. Amadin garuu laayivii dhiisuu qabda shi laayivii tiktokii dhiisuu. Laayivii nan dhiisa rakkoo qabu namatti buuse qe'ee bar inni naafu bar fuulota ergadhaa hundi keessan. Ananniisa laayivii fanniisa rakkoon qabu. Laayivii nanniisa haadha manaa kootii gabaa gitanii ilaalaa siidha. Simboonii kana gadi qabaa fooloo godhaa hundi keessan. Hundumti keessan. Haadha manaa kootiiti maayikii. Gadi qabaa fooloo godhaa nimi. Hundumti keessan gadi qabaanii. Fooloo godhaa nimi hundi keessan. Sirriitti. Daba. Sirriitti gadi qabaati fooloo godhaa. Simboon itti mishii. Simboon itti miin. Uummata kana itti miin nama 2,000 wayiitti jira itti miin. Jarri mubaarak nagara se'aan jedhan itti miin ishee Simboon. Inni keessa miti fooloo toltaan hin geessan. Muu beekitee hojii rabbii ilaale beektaa anadhaa biyya kana keessatti obboleessan qabu obboleettiin qabu wallaahi mucayyoon kun mucayyoo hagalee qabdu mucayyoo haadhaaf abbaa biratti qimmiidhaan guddatte har'a rabbiin itti naase anallee rabbiin miskiina keessa kiyyeen alaalee rabbiin naaf jechuudha garuu mubee har'aan boodatti miidiyaalee fayyadamaa jiru inni keessatti himen ture haadha manaallee argadheen ture namoonni baay'een eebbaa haadhaaf abbaa kan qabuuf rabbiin kana naase jechuudha har'a ittiin obboleessi tokko qabaadhe ittiin obboleessi tokko qabaadhe sadii dhammi kun akkanaan rastu akkanaan xiqqeessu jechuudha miidiyaa gubbaatti jechuudha kiyyaa jabalkottu seeni har'a haadha manaan argadhee. Assalamualaikum masyaallah jaartii argattee. Haadha manaa kooti kanatti leenca naa gadhiisaa sappoorti na godhaan gadi qabaa fooloo godhaan himmatu. Gaafa dhibbutu rakkoon qabu leencisii gadhiisna jaarsa godhadhata akkuma si firaanki sirratti hin dalanne mubeedhaan nu daddibbaa magalchi qaban jechuudha. Kun maakii miti bar nama biraatti gadhiis. Maakii Oromootii miti kun maali? Kun maakii miti bar nama biraatti. Kamma kunoo mubeen galchinu haadha manaatiin qoosuu barbaade beektaa haadha manaa gadheennaan itti daarii kiyya. Yaa dhugaan seeni keenya duraan kunoo bukkee geetaa argamanii amma arguu nama nu dheedhanii amma argeera duraan qoosaasee bara. Qoosaatee kottu seenu. Na jalaa baas mubaarak bakki mubaarak lafittee mubaarak ejjete mubaarak gara okkoo bolisaatti nama kottu seeni mubee. Wallaahi mubee waa tokko warra kooti jennaan mana kooti bulooki waa tokko kottu seeni. Kottu. Galchee nama baati keenyallee. Kiyya.
Oh, brother. Iya. Wayye, nagamu. Haadha manaa na gadhee haadha manaa kooti simboon. Si kam? Biyya Ameerikaa jirti simboonni kana. Wih, buute kasih. Inni buuse yoo. Moderator Warra mudhiti jiraati bar. Jara kee namarraa gurra fidhate jaartiin makeetii adda si baasuuf deemanii bara. Bar ati diina fagoodhaan qabda. Qorra ishee qofarratti dhiyeessi. Hundi tera kee ishee qofarratti dhiyeessi. Mubee. Mubee hojii hojjetaattu tumsee kee muddara sitti kenneen ture muddaraan buuftee miti. Hayyee ajalateesse. Jizaa kan Mul'isa bar nama buuse sitti mul'isa hame. Mubaaraktu buusee bar. Ajalataa'e. Argite kan kee kodii inni fagoon jiru barsilumu. Rakkoon qabu. Daarii namaa keessa namni seenu. Jechuun walii galtaniitu ateef isheen. Qalbii miti. Viidiyoo waraabannaan viidiyoo waraabe miidiyaan fayyadamanii viidiyoo waraabannaan maal jamaan tufte naan viidiyoo waraabe bar. Akkas taanaan baddee gurbaatu akka keessatti seennu. Dubaayin keessa jiraachuu dadhabaa ta'u eenyu Ameerikaa galtee. Ameerikaa galee amma kunuuti. Gaafa Ameerikaa galte anaan sagalee naa taatu okkee. Maalli sagalee inni qabu aan ofii kooti deemee nan jedhe baksi qonna garuma. Isa ijoollee shamarranii jaalatutte viidiyoo waraabe naan viidiyoo waraabe. Mucayyoo baay'eetu Laa waan si gosa dhiisuu qabda taamaddii hambisi laayivii dhiiseetti dhiisuu qabda laayivii. Kanaaf viidiyoo jedheen ture. Mubaarakii dhaqeetti katabee baasii kee bitta jala galee ol gadi buusee naan aare. Ahmadiin. Ma isin mucayyoon nama mubaarakiin illee mubaarik kottu sen nama siin bultu miti mubee argite kaate miti. Ahmadiin. Si baarte kaate. Ahmadiin waa fakkeessuun beeku waan kiyyaa irraan gaafii qaba. Kiyyaa yeroo Ahmadiin rakkatu yeroo inni siqaa argu biyya kana keessatti haa ta'u ijoollee jimmaati. Eessa jirta hadha warra argatee naan ergaa baasuu dhufte akkuma mala keeti. Ahmadiin ani an dhagaye akka mubaarik siin fammasuu siin barbaadu siin gargaarre siin dhugaadha. Anamma haadha manaa argadhee haati manaa kuti biyya Ameerikaa jirti birrii qabdi. Rakkina kan kee duddubbatti deebi'anii qoya Ahmadiin dhagaye rakkina kan kee duddubbatti deebi'anii si yaadachiisuun duddubbatti si deebisuudhaaf si galee akkaati miira keessa galtee na arrabsitee nama arrabsitee isiidhaan wal dhabduudhaaf si galee. Ani siidaan waliin naboo baay'ee si'etti. Sababii isin itti kiyyaa dhaggeeffatu himaa. Sababiin miira keessa galee yeroo baay'ee rakkadhee namaa waa'eedha. Sababii kanaaf sooshaal miidiyaan fayyadamanii giiftii namaa kennuu malee qabeenyi keenya gahaadha jira. Qabeenyaaf illee wanti itti maraatu tokko jiru jetti. Makiinaan illee birriin illee jireetti. Maataa kiyyaati. Makiinaan achitti akka caammaati Ahmadiin biyyuma sana dhaquuti waa hunda caammaa. Kiyyaan makiinaa dhaga'ee dhufe Oromoo dhaggeeffadha. Yoo Ahmadiin hin bochifne kiyyaan amma Mubaarakii miti. Ana Ahmadiin waadaa seenee kakadheeraan lammutti Ahmadiin waan jedhu jedhe. Waasi jedhaan jira argee gaafa dhiifamas gaafadhuuti Ahmadiin. Haati manaa kooti wallaahi birrii qabdi makiinaa qabdi adaamaa keessaa mana qabdi waa hunda guuttattee qabdi. Yaa arginu Amma immoo adaamaa taate wallagga innan attaa irra. Wallagga adaamaa keessaa mana qabdi ijaarrattee mana dhakaadhaan. Maal ta'e hubeen Manni maaliin ijaarama Ahmadiin? dhakaadhaan ijaarrattee qabdi. Manni silaa maaliin ijaarama? Mana guddaa dhakaadhaan ijaarrattee qabdi jedhee mana diishoo jechuudha bulkeetaa. Ani manaa miti nama warqii karaa baabaatii qabu hin fuudhuwan. Biyyi baabaa adaamaadha. Amma mubee wanti si beekuu qabdu rabbiin gaafa nama razzaqu ilma namaa riskii irra kaa'ee qaba beektaa riskii namaa tokkoon hin ta'u. Lammaffaa hiree rabbii riskii rabbii qocaadhaa fi qocaadhaa riskii kaa'e. Bootarri kiishee rabbi sii kaa'e dhattee fottaa metti wati mubee. Ahmadiin. Bootarri kiishee rabbi sii kaa'e. Nama kanatti amanu kaa nama keetii rabbitti amanu. Dubaaitti baararee. Innuma sagada dhiiftu iyyaati maraatte Ahmadiin. Salaata maal inni isi salaatee rabar. Sii bar kana kana adama naa kooti lakkaa qotora hin gubattee mubee.
Wallahi mube mana kooti bulooki dawaa dubbattee nama kuma wayii irratti. Sin bulooka wallahi mube. Ati maa Waa'ee akkatti guddaa irratti dabartaa yaadatti Mubaarakiin barbaadde qoyaati Ahmadiin. Hin bulookama. Mubaarakiin nama kuma tokkoon kan itti tajaajilu. Ahmadiin Yaa. salgiin Ameerikaadhaan moo Dubaayitti baararee? Dubaayitti baaran dhufaatti Dubaayin. Makiinaa qabdi. Mana Bakka qabdi. viidiyoo ajaa'ibaa akkasii waraabnaa waasi barbaachisu illee ilaa baabaa kana Mubaarakiin kana hin amanin kiyyaa kana wayyaa. Laala. Digalaafa jedhu kun ammoo. Gaaddiitti si eegasiyyuu. Gaaddiin kaa dhaban. Gaaddii akka jedha biroo sana. Nama warra kan koo eegu. Gaaddiin kaamaa jiru manaalee. Gaardii sii taanu. Gaaddii maali naa taata baaba? Gaaddiin gibbee eegu kophaadhaan jedha sukkuliitii. Sukkuliitii keenya haala. Ati naannoodhuma Oromoon baay'atutti cidha keen godhatinati. Paakistaaniif hindii keenya jedhee bara. Maaliif gibbii warra eegu. Ati immoo naannoodhuma Oromoon baay'atutti cidha keen godhatin. Dubaayin Jumeeraatti godhadhu isheen sooressa waan taateedha jennaan. Bakka Oromoon baay'atutti yoon godhanne eenyutu itti baare. Habibi VIP. Akkana jettee kaatee bar kiyya mucattiin bara akkana jettee kaatee bar. Laayivii dhiisiiti waan jiru lafatti fixannaa jetteetti baramma. Laayifii dhiisii jettee eegaa birrii jira barbariin akkanatti jira haftaa miidhaan sin jedhe bar maal taate. Waaqayyoo si ila waan sitti mala'an immoo Ahmadiin yoo isin biyya galii achiin si fuudha itti immoo naman hin jedhamu Mubaarakitti si galchuufi. Laalaa sanaa miti asii si fudhatti. Sanaa miti si dhugaadha bar si nan dhufeette sibira dhufaa yookiin immoo Ameerikaatti waraqaa baasee si fuudhetti. Exactly. Bakka abshaala ta'uu qabda si galee. Akkasi wallaahi rabbi. Ahmadiin hojii seentee. Ahmadiin hojii seentee. Gaafa Ameerikaa dheettee Ahmadiin. Baaba waa'ee hojii dhiisi mucaadha manaa qabna hojii seentee. Waa'ee hojii dhiisi bakka kan bኋላ እሱ የድርጅት መሪ ነው ኦነር ባባ ኑረዲን ጋፋ አሜሪካ haadha manaa fuudhaarra haadha ባባ manaa biyya ኑረዲን Ameerikaatti ባርኪ ጊፍቲ ከኑ እንደገለ waggaa meeqa baaba Dhaggeeffadhaa Oromoo mucattiin kan isin barbaaddu Ahmadiin biyya galeennaan biyyatti salgii godhachuudha tokko jedha. ኢላ ማለን ጀደ ከ አመዲን አመዲ ማለን ጀደ ከ atteessee as keessatti dhufti. Shirratti qindeeffamaadha min jiru isheen Lammaffaan Ahmadiin obboleessa koo waan ta'eef Ahmadiin mana ta'a mana mataa dhaqa anna keessa ni fide. baabiraan dubbate. Anas simata mucaa. Maal simatta? አመዲን ደቀ ቢዩማ ቱፈተምተ keessatti kabajamuu qabda malee ati wanta ta'e galchu hin jiru biyyatti amma uummanni Oromoo dhaggeeffataa hima Oromoo dhaggeeffadhaa nama 2002 jirtan keessa dhaggeeffadhaa hima namni 2002 kun jechuudha lakkina kan kun beektani isin galee akka rakkadhee dheedeen gadda dalaalee bakka itti nagaatti na lafaa akka hin beektani iqaamaa qofa dalaalee malee dalagaa hojii bareedaa nan galchine isin galee Nama meeqa jira Ahmadiin? nama 2002 nama 2003 Witi kau dua apa? Lagi pada. Untung tiga sana lagi pada. Salgi kau kan rati, ikut dah. Salgi kau salgi kau tit. Sini kali accounting bau apa? Mau bar gila ni. Untung tiga sana leca sampai dah otak. Kamu full. Hakin sendiri kau mantep. Dia akan lekap saya. Baba wana mana jette kate baba wana make sana jette kate amma jadi ka. Baba Mal. Mau ni jetten. koy baba dubbadhu ka. Oh Ahmadiin naannoo kam galam? Lela Nano kanggala kot. Abaya mulai kesenggalo. ኢላ አመዲ Abaya waa mulai sitti buah gati. አመዲ waa sitti ati gaafa Bar waljala deeman ibar jadi kun. Wali galtee qabanin baabaanii fi Mubaaraki walii hobboloo manam maaliif ana qofa qofaatti gatan walii galanii akkan hin fuune akkan hin guddanne bichaa barbaadan. ኢላ አመዲ waa sitti wan ati laayifii lafarraa jiraachuudhaaf jireenya lafarraa jiraachuudhaaf maal gochuu qabda beektaa anamma hiriyaa miidiyaa qabaan argiteettaa nama tiktookarii yookaan feemasii Amma miidiyaa cufee deemulee mabarra miidiyaa jala gadhiisadhaam. Mubaarakii fi baabaadhaa gadhiisadhaam. listen nafichisiisi anamma jireenya kan lafaarratti yeroo na argitu takkaa nama feemasii wajjin argitee beektaa Nagini. sharriidha jarri shira qabuu shira qotuu jireenya namaa balleessuu nama miidiyaa irratti lafarratti wajjin hin jiraatinati lafarratti nama qubna garaati wajjin jiraata. Akkasi amma kunoo taarikii seenaa seen jedha bara gaa'ela seeneera amma miidiyaa baabaadhaa fi
Mubarakii kennanii sudeemu miidiyaa. Jarri koo caawwatan oolu. Jarra jiraata. Giftire abaaboon jalaa darbadhe yeroo jarri geemii taphatan. Gifti kennaaf. Jaraaf. Yoo danda'ame caarraa biyya alaas yuuneenii wayii keessa bokkoriif. Wallahi. Mubarakii fi baabaa kana waan gifti darbadhe akkaawuntii haaraa bane. Yeroo jarri geemii taphatan. Oo. Ahmaddiin amma tokko amma si dhagaa beektee suutumaan keessaa rakkaataa gaara waa laffattii kanallee nama dhaga'u beektee Ahmaddiin haasaa kee badaa fudhata Mubarak. akkaataa ittiin bahu. Ahmadeen. Kun lamman hin taanu laa. Ahmadeen. Waliigaltee qabdanii naati. Jettee tokkoon sitti man dhageeffadha. Anamma dubbii kan keessa bahee jira mubee taa'e kalaas ammaan booda cintii tokko natti hin fidin sitti meera. Amma baaba miidiyaa isinii gadhiisuun deeme miidiyaa kanallee isinii gadhiisuun deema isintu taphachuu deeme. Anamma sidaariitti seeneera gaa'elatti gaafa seenu isinillee miidiyaa fayyadamtoodhaatti. Lama shan hin galchi lama shan galchi lama shan. Nama maqaan isaa lama shan jedhu galchi. Lama shan. Diyaaspooraadha. Lama shan abaaboo darbe. Tokko barreesse. Kenoo darbeera lama shan. Biqiltuu gaditti. Galcheera. Amma uummata keenya. Amma gaa'elatti seeneera. Akka durii miidiyaa taa'ee bahuun hin jiru. Akka durii hojii. Gaa'elli qorramoonoo Ahmadeen. Gaa'elatti seeneen jira. Warra fuudheen jira. Kanaaf sidaariitti seeneen jira. Hundi keessa naa gammadaati viidiyoo gadi ba'aa barru kana manaa waraabaa. Namni 2,200 kun jechuudha. Maaliif? Koi gaafiin sirraa qaba. Kal'een gaddaara kan amma sa'aatii 10 teessiftee moo deetarana irraa fuutee yoo. Gaa'elatti seeneen jira. Mudii qabatina. Maaboo. Nuuraddiin Gaa'elatti seeneen jira. Oo lama shan. carraa naa kan jedhame ani warri Dubaay kun gurbaa kana qabachuu hin dandeenye yoo fudhanne yoo isin nu hayyamtanii gara biyya faranjii fudhanna akkam jettan. Eebanne gammachuun kennina. Wannoon qabaami paasapooraa fi waraqaa jireenya biyya sanii hin qabaamiin. ID fi paaspoortiin qaba garuu ekspaartii. Dhiifamaa wajjin kennuu hin dandeenyu. Si jaallanna si kabajna kennuu hin dandeenyu Ahmaddiin. Maaliif Daa hin kennina. ati diina isaati kanaaf. Simbooniin dhufte itti orgalli simboon. Ahmaddiin hin gaafa nagaa Ahmaddiin Namni ijaaramee jiru dubartii keessaa biqiltuun maal jettee sittaniiruma jedheetaniyyee walitti baasa. Mubee mutti qabadhu. Haati manaa kootu dhufteetti yaadu. Haadha manaa kootiin kabajjanu. Kabajaani. Viidiyoo nu baase Ahmaddiin viidiyoo nu baase. Mubee ati yakka jala ooluu deemta. Ageenniif rakkoon qabu giiftiidha. Giiftii kennaafi darbadhaafi gurra keessaa qabduun. Kennaafi homaa rakkoon qabu. giiftii kennaafi jedhe malee onnee kenniif siin hin jenne. Giiftii kennanuuf homaa barbaadan itti roobsan wallahi. Namni faayidaa keenya. Ahmaddiin dhagailaa. Tuttuqaadha kun akaayii. Singi tokkittiin kennee biyyan bakka Ahmaddiin bu'e. Laila boqqolloon fuulleetti bilchaate jedhanii si jalaa bilchaate. Onni isin jaalate malee maa nama bayaa jaalatte moo yookiin ani rakkoo maali qabu. Marata attamsii taa'u jaartii kennamu dhuggata sila summayyuu ofirraa Akennanu giiftii yoo barbaadan leencaba waan barbaadan agarnanuuf rakkoon qabu giiftiidha malee waan biraatii miti. Bakka. Amma ani siidhaa walitti bu'uun barbaadu. Tokkoffaa isinis immoo yeroo baay'ee biyya kana keessatti dararaa hedduun ture. Akkan dararamaa ture hin beektanii. Dararaa kana eebbaa haadhaaf abbaan qaba du'aa illee na karachiisaadha. Ofii kooti du'aa illee. Simboo akkam jetta Simboo? Simboo akkam jetta? Omaa takkaan. Nagaa jettaa Simboo ko? Yaa dhaga'u jira. Viidiyoo kaasi kaamadi. Mubee wati kabaddu. Mubee. Ati waa biraan dubbatiin mubee. Maal dubbatta mubee? Simboo. Baraan kaaloo. Simboo. Isin waan biraatti dhuftanii?
Jana churuftani. Mee koy Ahmadiin tish. Kota wa nazil. Atamara mana koti kabaja abdani simbo tani. An tinasera simbo muitira kai. Simbo. Ahmadiin ittiin kun araadaa taateetti bakka hamma naa taateetti laatidha. Karaan deemee hin jedhu deemuu jalqabde. Ega ho hara mana koti masisiri mani. Inde Allah itti bilbilanii buusan kaa. Allah ma akkamitti argalu Mubaarakicha bilbilanii buusan. bila jaabataa Mubaarak. Abadan lagi berarti ada sini jalatti mana qabdi makiinaa qabdi birrii qabdi Walajjee Mube. asirratti dhiniin bakka akka qoosaan. walajjeef namalee siirirratti isiini nama of dabarsee kennitu miti isinillee maarjimaa qorattee seenaa kan koo maalummaa kan koo bartee dhuftee na jaallatti fayyaa kan koo ta'u namummaa kan kooti Mubaarak kan rakkoo isaa maal akka ta'e ol galchii gaafadhu amma simboon hin jirtu yeroo simboon ol galte garuu buusii Mubaarakiin. Ahmadiin dhugaa jechuutti hin teettaa simboodhaan baay'ee wal beenna. simboodhaan baay'ee wal bareetii miti ati mubee anaafati dhagbarti ma namummaa dhaabasii kabaja ifa mana qoriti anaafati obboleessa akka Akka taane biqiltuu jaallattee Kot. Ilaa Dame. bakkitee. Waa'ee biqiltuu tokko hin jiru simboniin aannan jaadhaa waa'ee ajandaa minaaminii sana keessa baha kanatti isiniin jedhe. Simboniin jaalladhaa simboniin haala manaa qotti miidiyaalee fayyadamee jettetti viidiyoolee waraabeeraaf maaliif dhiqqoo haala manaa qaba jettee qotu simbon qotu seen firendii akka feemasa ta'e hin beektiimi akka shamarran waraabettee jaalladhee waraabee. simboonni nagachee akka nan buufne wallaahi simboonni nagachee. Simbooti mi. Ati mubeen buusiin gaa mubee maaliif buusta? Mubee maali waa biraa dubbata? Anaafatu waliin haasofnee ufee wal fixannee turre. Attamitti waan biraa dubbata viidiyoo si waraabne. Maaf buustatisa maaf buusta. Maal na gochire hin darbatu. Anaaf simbool beekai. Anaaf simbool beekai. Maal wal bira sinkaa? Haala manaa qotitti wajjin hin ta'an. Attamitti wal bira Simboo akkas taas. keessummaadha. Simbon. Jirtaa Simbon simboo. waa biraatti hin dubbannaan simbon. Anaafsitu wal dabalaa simbon. Akka baay'ee si jaalladhu baay'ee si kabajuun beekta miti. Simbon. Baay'ee si jaalladha. Ladha baay'ee si kabajaa. Simbon waa biraatti dubbattee naan. Haadha manaa kooti adiraa seeraa mubaarak. Adiraa seeraa haadha manaa kooti hin daffarin. Adiraa seeraa sin jedhe. Adiraa heggi. Namichi maal ta'e jiru? Dhalli waa lallabe sin jenneer. Haadha manaa kooti seeraa ta'e. Simboo shaa. Haadha manaa kooti ta'e. Adiraa seeraa. Adiraa seera biyya kana. Adiraa seera biyya kana. Akkam jirta simboo? Seerri baay'ee akka inni maqaa ta'e dubbataa hin. Qabaa bara seera saabbaa. Akka boleessaatti si qoradhu akka abbaatti si qoradhu. Adiraa seera. Si qoradhu. Qoradhu. Ahmadiin okay naa qoradhu itti boleettiin koo. Simbon. Ahmadiin. Nan Dubartii meeqa jaallattee yaa turte miidiyaa kanarraa? Naan qoratiniiti dhaggeeffatutti simboniin lafatti waliifinnaa maatii kan qoosiin wartee bartuu si maatii qoosiin haasoftu zarii si qaccee isaanii qoradheen bara rakkoo hin qabu garuu ati dhuftee waa'ee gaa'elee keenyaa keessa buutee waliin naayin duraanillee waliin naannaa turte kan bakka itti naambise si amma yoo wanaata jechuudha. Hadha yoo wanaata tartiiboo hojii tokko hin arganne namni deebee rakkina sammuu qaba jedhanii naarasaa turan jechuudha ijoolleen bakkeetti rakkadhee Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ahmadiin gaaffii gaafadhu. Natti himi. keessamu. Mubee Amma wanaatti waa'een dubartii gaa'elaa waa'een bultii lafatti dhuma maatii si dawwalchiisee ana Naa si qorataa ragaa uummata irratti ragaasitti baasuudha. Dubartii meeqa jaallattee turte ati asirraa maraataa turte. dubartii maraataa ture ani maraanni siggarsi keessatti jira jennee dubartii gara soddoma moo maal jira jettee galchite taati. Dhaggeeffadhu dubartii meeqa jala jala turte miidiyaa irratti gaaffiidha. Simbon maal bool nalti galchita viidiyoo si waraabneen Simbon ana uffannammattummaa viidiyoo si waraabneen maal natti irratti galchita. Ofomantummaa viidiyoo abbaa kootii miti viidiyoo si waraabee si hin gadhiifneen haadha manaa shakkite shamarran hedduu si jaalatte naan jennaan. Ammanni kabajanaa kennutti waa hin heerumaan jiru. Abbaa keetiyan obboleessa keeti. Obboleessaa miti maaltu obboleessummaa si kenne? Obboleessa keeti simbootti mi. Simboo. Obboleessa qabu garuu qaba gaa. Simboo. Viidiyoo sun ka'uu qaba. Viidiyoo sana balleessuu qaba. Kottu. Simboon ati wanti itti himu tokkoffaa mubaarakiin hin beektaa haala amala isaa.
Galee. Namni warreen haadha abbaa namaa abbaa manaa warreen abbaa manaa gidduu deemu. Simbo maaliif itti dhimnaati garuu waa'ee kooti waa'ee keeti. Warreen hedduu lamman abbaa manaa deemu. Waraana nama hinduu allee bakkeetti. Seerri biyya kanaa illee gaafachiisan nama waraana qabu. Mubeen beekta miti. Wallaahi biyya kana keessaa akkan guyyaa tokkotti si galchu. Si galee. Waa'ee haadha manaa kana keessatti dhuftee buutee jennaan akkam biyya kana keessaa si galchu quba qabaadhu. Kiyya ittim. Kiyya. Ittime waan beekta. Hambaasee bura bitiin hambaasee keessatti hunda jiraatu walii galtee qaba lama. Nama qaama seera keessa ture. Ati buusiin Akka biyya kana keessaa galu. Quba qabaadhu. Amaddiin dhagaye wayisittuma ati Amaddiin ila qoosaan qoosaadha hiriyummaan hiriyummaadha. Buuse buushina wajjin. Simbo honna buuse bu'i. Wallahi Simbo. Wallahi mubaarak simbuun bunaan. Simbo bu'ii. Dubbiin gad. Nama hambaasiidha walii galtee qabu si gabeessa miti mubee. Dhagaata miti kun hambaasiidha. Warra biiroo keessaati. Annama dheengadda mirga sabaa sallamee Oromiyaa guutuu qabachiisee jechuudha. Har'a as ga'e. Mootummaa har'a siin bira dhaabbatan kana. Juntaa dabalaalchisee Tigiree hunda albuudee Oromoo deebisiisee ana. Har'a uummata Oromoo irraa haqan qaba hanga deebi'ee dubbataa ture. Kanaaf uummanni Oromoo warri mootummaan deeggarsa mootummaa deeggarsa qaamaan irraa dhalagnee siin nagaan galatoomaa. Oromoo hundi keessa nu galatoomaa albaadha. Garuu mubaarak gaa'ela qabda. Gaa'ela kee maleeyyuu shamarran hedduu jaalatta siin beeka. Si galee ciikii hedduu qabda. Garuu ciikii dhuftee waa'ee bultii keessa dhuftee buuta tanaan si dhumata beeki. Simboon. Simboo eessa deemte? Buuseen ergatee madreeta nagaba. Rakkoon qabu isa mubaarak namni kun torban kun ganna viidiyootti baratan suuraa mubaarakitti baratan viidiyoo hundi keessa. Irratti hojjetan waa'ee inni bultii koo keessa deemu waa'ee inni hojii koo irratti na jajjabuuf mubaarakitti baratan hundi keessa. Warreen rabbii jecha na jaalatan hundumti keessa yoon dhuguma beekamtii qabaadhe yoon dhuguma uummata Oromooti qabsaa'ee dhaabbadhe jiraadhe kan gaafa duraallee na xiqqeessaa ture isa waan ta'eef. Qoe Amaddiin amma ani waa tokko dubbadhu. Laala waan dubbatanii mubaarakitti abanatan ijoolleen borgonan mana hundi jira viidiyoo irratti warraa baru. Okkosaanuma dabarsuudhaa dheetanii baraanis. Dabarsiif. Ilaa ammoo yaa jamaa wanti isin beekuu qabdanu namni mubaarakee nama laayifii mataasaa qabu. Nama jiruu gaarii jiraatu, nama haadha manaa qabu, nama hojii qabu, nama birrii qabu, nama makiinaa qabudha. Mee mucaa kanaa yoo darbee jedhe, mucaan kun yoo fuudhee yoo jijjiiramee jedhe, maal mubaarak irraa qannasa? Ati Amaddiin jireenya kan kee keessatti ila ati qoosaa dhiisi laayifii kee irratti baqa siireesii ta'uu qabdaati. Agarsiisi al tokko eenyummaa kan keeti. Namni keenya mubaarakitti dabalee qabsiiseen ture. Ingilizti menture kau ambasi Abu Dhabi tinda wala fi. Agata miti kiyya kun ambasiidha. Warra biiroo keessaati. Agata miti. Ambassador Zarihuun. Kun ambassador deeggarta kan kitaaba mootummaa eebbisiise asitti biyya galee baatan. Inni illee dhaqee yaada bashir rameeddu. Wanti ati itti dhiyaattee suuraa hojii kaayyu. Ambasii Itoophiyaatti mee hamma si fuusisu wayyamu mucayyoo ol galchitamu. Mucayyoo buusee keessa keessa. Ammoo mee maal isinii godha jiri mucaa kana aarsitanii jireenya mucaa kanaa jeequun. Hundi keessan viidiyoo gadi baate waraaba. Hundi keessan mubaarakitti mana dhaa mana gara borganamu. Hundi keessan Oromoo jechuudha. Suuraa isaa kaatii warra gaa'ela namaa warreen nama jalaa funaanu. Warreen namaa funaanuudhaan beekama. Biyya Arabaa kana keessatti dhaati. Viidiyoo irratti abaaraati. Feesbuukaa Yuutuubiidhaatti gadhana. Viidiyoon keessan boraalee ba'a. Hedduu kana jechuudha. Hundi keessan irratti waraaba. Mee maal si dabalamu bahe? Mee maaltu gaa'ela kiyya keessa galche? Ay mubee sibilaa jireenya dadhabuu. Kanaaf bara. Amaddiin. Ati mubaarakii irraa maal qabdaa? Mubaarakii irraa maal qabdaa? Natti yoo dhuguma waa qabaatte. Abbaa keetii miti Yoo mubaarak. dhuguma waa irraa qabaatte abbaa keetii miti isaa akka inni shamarran deemu jedhu beekaa nama hiikamaa qabu biyya kana keessatti hin beekta miti biyya tokko keessa jira si galee. Ana mubaarakii biyya tokko keessa jira si galee. Balaa keetiin Itoophiyaa buutaara mubaarak asii itti himamu. Quba qabaadha. Mubaarak dhuftee ittiin himtu taanaan Itoophiyaa buuta. Borganama jechuudha. Annama mootummaa kana. Filannoo ta'ee. Maaliif nagalchita Simbo anaaf si walbira teenya bareedaadha. Walbira taa'uun keenya bareedaa ta'e kee. Biyya galuu barbaadde. Eenyu? Biyya galuu barbaadde mubee. Biyya galuu miti yoo ta'e Simboodhaa jecha du'a yoo ta'e nan fudha. Biyya galuu barbaadde.
Aye, Oromo. Ambasin Itoophiyaas warra jira kana iltan. Haadha manaa kootii tuqaadha. Simboo. Oromo. Hundi Simboo. keessa ambasin illee gadi baatii. Simboo. Sinjaaladha shii. Koon jedhin kaa Mubaarik. Simboon amma wanti sitti himu jireenya bareedaa yoo Kaasee buusee jennaan jechuudha. Sakandii tokko teessee jennaan situ kabajoof dhawwe. Viidiyoo sana kaasee ofirraa. miti kottu wallaahi Ambulaan buuteetti Simboon. biyya kana keessa akka galtu quba qabaadhu biyya kana keessa akka si galchu quba qabaadhu Ahmadiin akkasa sooddeete miti baaqidii Faatimaasii biraan naqee birrii 300 fuudhama birrii 300 fuudhetanii mata sitti banu yooti biyya kana keessaa bulookiidhaan hin galle ciisin hin ilaalu waan gorra kiyya danajante waa'ee warra kiyya tutteef No. Mubarakin in buusin ka. Ini Simbon maal jigachita Simbon ati maal jigachita na Mubariki maal digaale jireenya gogoteen nama guddaa kabajnaadha. Maastar abbaa manaa keetiiti amma bare bultiidhaa hojjetee baatanii miti. Taphatamaa Simboo. Simbon ani mariiraati bar abbaa manaa keessatti ta'uu nan barree viidiyoo waraabee shamarran ofirraa yookiin naanni viidiyoo waraabee shamarran itti mee Simboon laa viidiyoo kaasu akka barbaade haa ta'u ati hin taatuuf Simboo walis. har'a inni naafee jala fiigee dubbatu kun Mubaarik kun inaaffaadhuma kooti miti maaliif guddata mucaan kun makiinaa qaba suuqii isaa gaafa namni hattuu ture seeruu yookaan suuqii isaa beeksisaa ture na bira dhaabbate jechuudha akkuma bilee turutti ilaaluun deessa kun suuraa dhala simankaa kun ola Simboon ilaala anneen gadda illee sitti meentu dhedheen gadda jechuudha sobaa miti kun nagarumu garuu hadhan akkana hojjete miti Mubaarik obbolummaan keenya kana yoo dhuguma obbolummaan keenya gaafa duraa walitti dhiyaannee Bakka hin jedhe maaftee isaati Simboo. sigalee kottu. Manan kabaja dhabe keessa maaftees. Imbuusiin ammaddiin imbuusiin. Kabaja maalii qabdu? Kabaja maalii qabdu? Saree dabar. Kabaja maalii qabdu? Qofaarratti Simboo maaliif sin dhageenye qoy? Siidha moo Simboo maamni jaarsi nageenyati. mubeedha qoy? Simboo maamni nageenya. Maaliif nama gaariidha. Qabeenya qabaa qabeenya kiyyaanis madaadhaa qabeenya kiyyaanis akkanas godhachuu gati moo ajajinaa ajajuu gati moo kan maal inni tigasitti ol galchitu. Nama naan taane nama shamarran hedduu duraan illee na jalaa funaanaa ture jedhesitti mitu nasi fuudhaa nama Mubaarik fuudhaa. Naami Simboo. Gadi bu'ee teessa Simboo. Mubee dhagi bodhu. Shira sitti shira. Mubee shira shirini akkati godinyaa kan tuutaa ta'e uummanni Oromoo baree jira uummanni Oromoo guutuun hadda silaa Dubaayeen keessatti akkati gootu akkati jiraatti ta'eeti hadda kana akka kanatti hin ta'u mardiina nyaachisuu keessaa illee harka qabda achii kaatee immoo rakkina sammuu qabda jechuu keessaayis kan shorokkeessaa waa hunda godhaa ture si akka Oromoo na bira hin dhaabbanne akkan du'u kan du'aaf na kennee turre si uummanni Oromoo illee quba qabdi boollatti galtuu qabdu ati har'a quba qabaaddu. Uummanni Itoophiyaa saambaasiis abiyyiin illee muummicha ministeeraa barkanaan godha kaa'ee achitti eegaa ture namni quba qabdaati. Eegan biyyaa suuda darbee dhaqame. Raatisa biyyaa deeme albuuda Oromoo deemsise. Albuuda Oromoo saame Tigiree harkaa deemsise Tigiree harka kennisiise juntaa harkaa bandise dhiisee biyyarraa wareegame jechuudha. Biyyi kiyya bilisomte ta'ee biyya Oromaa dhufe. Garuu dallaalattiin biyyarraa naaf deebidee bakka itti nagattis aatis guyyaa tokko hidhaatti lafa argita. Sisirraan ta'uu qoosi taphatu qal'aati. Qalbii qaladaan jiru nuti qonna garaatti daariidha. Yeroo kan qofti gubuun barbaadamu. Galee qonna gara sireesitti maal? Dhageessa miti? Sireesitti maaraa kalimaa tokko dubbatu. Waa'ee bultii gadatti bultii jechuun qalbii miti akka taphatiin nuuf nam tokko biyya kana keessatti biyya lafaa kana keessatti hin fattanama hin ba'a qormaata keessa. Amma mubee kan dubbadhu. Uummanni Oromoo hundi keessa manatti jechuudha Mubaarik waa tokko dubbatee naa kanatti waa tokko waa hiigaa ilaa kana keessatti Simboon waa tokko dubbatee naan manatti banattanii gad deebiftanii sakatan jechuudha. Oromoon guutuun kudhaa kudha tokko jechuudha. Hundi keessa waa hiigaa ilaatti waa itti daariitti. Hadha silaa mucaan rakkina sammuu qabeedha uummanni natti taphachuu yookaan gadi ba'ee na saaxilaa ture Mubaarik. Hadha Dubaayeen keessatti kan of ta'ee dhufe akka namni dalagaan of bira hin galchine illee kan godhaa ture. Mana ofii keessa naqaa jechuudha. Rakkina sammuu qaba mucaan hojjetu waan miidhagina. Amadiin na kabajamoo nan kabaju Amadiin.
Ati kabajaa fi qabdu bara. Ati tuna kabajjee haadha manaa kiyyaa kabajaa ofii gootiif haadha manaa kiyyatti afaan baaftee kanatti dubbatu. Maal jedhe naarrabsee. Eeboo miskiinummaa kiyyaa baate miskiinummaa kiyyaa bee waan barbaadetu dubbata miti keessa amaddii waan qabu amaddii obboleessan qabu filan qabu teen toroo barbaadda miti qoyi inni ilaaltaa boollatti galtu kan biyya irraas galtu illee tikkettidha mootummaadha kan paaspoortii baasu illee mootummaadha boollatti buutu ilaaltaa qoyi boollatti galtu wallahi boollatti buutu barra muummicha ministeeraa yeroo muraasaaf kan aangoorra kaa'ee achitti jabeessee albuuda Oromoo deebisee juntaa labalaalchi Tigiree kennetti aanaa barra. Amma namni tokko fi qaada kee malee simboon haasa'uu qabachuudha Amaddiin. Waan qabnu nu sifa dhaabbannaa yoo Mubaarakiin rakkachuu ta'e illee jechuun hin ragganna baqa Mubaarak. Mubaaraka fuudhu amma dhiisi. Bira dhaabbadhaa akka hin fuudhu. Amma yeroo ammaa kanatti yeroo akkasitti warra bareedduu kana isinillee jaallattee ni jaallatu. Bakka bira dhaabbachuu qabna. Akka kiyyaan jedhe mubee. Akkaasidhaa. Wee. Mubaarakiin kanatti qabsaa'uu qabdan hundi keessan wallahi. Hamma jechuudha Amaddiin jechuudha waraana gurguddaa Suudaan Arabiyaa keessaa jiraate qaba. Waraana dhukaasa tokko dhukaamnaan jechuudha. Miliyoonaan namni jala yaa'u. Kanaafuu jennaan amma waan Simboo kan nama galchaaru kan nama galchaaru Simboo naatiin wanti sitti immoo tokkoffaa ilmi namaa kabajamaa hin jaalatamu. Garuu daa'imman bultii akka dhiirri qanna'u hin beekta. Waasi jaalatamu namni dhiirri akka ni qanna'u. Simboodhuma sitti uffataa jirti. Ati manuma keessaa bareeffadhume. Waan simboon jaalatu dhiirri qanna'uu danda'a. Dura manuma keessaa bareeffadhume Amaddiin jireenya kee kana. Sababiin akka ilaalutti Mubaarak hinaaffaa qabaa. Mubaarak hinaaffaa qabaa nama biyyi kabaju nama seera kabaju nama mootummaa kabaju tuffachuunsaa. Ilaa dhaga'i nama biyyi kabaju nama mootummaan kabaju tuffachuunsaa innumti masaasaatti nama mootummaa keenya balaaleffatu. Masaasaa mootummaa ta'e sirriidha. Innumtinuu nama mootummaa keenya balaaleffatudha. Haa ta'u malee akkamittiin iyyee namni tokko haadha manaa dhufee haadha manaa nama akkasitti dubbachiisa. Haa ta'u kan isaa hinaaffaa dha'ennee furanne hiriyaa gantuu hiriyaa shirtuu jennee furanne isheen immoo maaf ol sitti galchitee. Utuu mootummaa keenya kabajatee dheengadda mucaan kuraayaatti biyyaa ture maatiin ollaan itti maa ture daraasan bakkeetti gatamee abbaan keenyatti taphatumaa mana ofitti walchina gargaarsisee furmaata tokko hojii bareedaa nagalchu wallaan inniisi kan maaliyyamaadha kan mucayyoo kan haasofsiiftee mansiiftee shakkiitee mucaan wallaan Amaddiin miskiina garaa keessaa waan qabu obboleessa tokko hin qabu ofirra hin qabu bakkeetti rakkataara itti himtennaan mucaan kun tiiftookii dhiisi tiiftookii fayyadaminii miidiyaa dhiisi. Shamarran hedduu jala fiddee haasofsiifte naan viidiyoo naa waraabennaan viidiyoo waraabeef dhiisee dhufe. Har'a mootummaa kana ilaalcha badaadhaan waan ilaaluu fi waan basaasuuf dhugaadha. Wallahi waan mootummaa kana jibbuuf waan hin deeggarreef. Kan hin deeggarreef. Basaaftuu mootummaa taate hunduu si baree jira beektaa mubee. Basaaftuu mootummaa taate nagantee na bakkeetti gattee deebitee immoo rakkoo sammuu qaba jettee akka nama hojii hin galchine. Akka namni natti taphatu hamma tuun galee akka abiyyi makiinaa naa kennu akka makiinaa mana fudhuun bee quba qabdaati quban qabu. Muummicha ministeeraa akka mana fudhee akka lafa fudhu quba qabdaa hin qabdu. As keessa biyya alaa kanatti rakkachuu qabaa miti. Akka asitti dubbadhu har'a biyya alaa kana keessa ofii gootii kan kafalee dhufe. Amaddiin fakkeenya uummata hawaasa Itoophiyaatiif ta'uudhaa jedheeti malee nama jireenya VIP jiraachuu danda'udha. Garuu akkatti hawaasni isaa jiraatu kana jireenya hawaasni isaa jiraatu kana qammasee ilaalee hubatee jiraachuuf malee nama yeroo dhiyoo keessatti jijjiiramuu danda'udha. Amma nama na hubatu nama birrii shanii tokko asii gadi ba'ee isaan dushoo bitanne barra. Sababii ani ijoollee shamarranii sagalee ta'e jireenya natti cufanii saandushaa asii gadi ba'ee bitachuudhaaf birrii qabu barra. Sagalee Amaddiin citii namaa baasa shamarranii sagalee taa'anii waa meeqanii ajajjan hattuumanii waa meeqanii waliin namoonni bisiisanii. Ati dhugaa dubbatta ka dhugaa dubbatameen jiraatamu barbaadu. Amaddiin imbuusiin qoy imbuusiin maal ati nama guddaa kabaji gaa namni maaliif kabaja kabajaa maaliif kabaja Simboon dhageeffattu ma kabajaa maaliif kabaja kan inni mana keessa taa'e Simboon dhageeffattu ma kan inni mana keessa taa'e
Akka abbaa Amadiin keetti. simboon kun Ati utuma sinna ati jamoon simboon agartuma. Tokkoffaa simboon ati Aha. Maariyamaa gaafateetta maalumaa kootis seenaa kootii gaafateetta viidiyoo waraabee naa waraabeera. Ati attamitti mubaarikiin ol galchitee ati gassii mudirsiisa si kennee naannoo mana keessatti. Kabajaa kiyya qabdu. Akka dhiirri qannaa hin beektu ati garuu. Akka dhiirri si jaallatu qannaa hin beektu. Akka qannaa hin beektu. Waan si jaalladhuuf. Gaafa inni ol galee sitti dhalatee simboonii koo maal jedhee. Amma mubaarikii. ila komantii mubaarik argite Amadiin. Barreen gubataara barri. Maaliif na hinaafan jedhe bana bicha kana maal kan fuudhaa Amma ni boottin dhiisuu jedha siisi boosisuudha jedheeti. Barree bitaa dhiifama godheeti. Wallaha laazim mubaarik musammaa kun Sudaanitti akka baqatteetti mootummaa kanaa waliin beektuuf jibbite miti. Waan mootummaa kana balaaleffattee ija badaa ilaaltuuf ija hamaadhaan ilaaltee anallee rakkoon qabu. Kana mootummaa sirraa kaffalu. Garuu isa kan waadha manaa kootii irratti hin dhiisu. Bakka feete teessee garuu dandeessa bakka feete teessee dhaabachuu dandeessa waan feete garuu dandeessa. Garuu waa'ee simboonii irratti hin dhiisu. Sigalee kan mootummaa ofirraa si dhokka. Mubaarik maal deeggara garuu Amadiin. Hin deeggaru bar. Kanaaf iyyuu gaafa mootummaa gaafa naqee muummicha ministeeraa dhaqee kitaaba isaa eebbisiisu. Kunuun somummaa dhaqee keessaan itti barreessaa argaata miti. Keessaan itti barreessee waan garaagaraatti maal. Kun argiteetti bilbileela ila tiktookiin nama kana ta'u bilbila. Maa itti barreessullee mubaarik wanta inni godhu hin jiru. Akkan qannaa ofii godhaanii akkan yookiin waa ta'uufi. Shaa'ilaa ijoolleen hin beektan miti nama kuma qoobee torbaatamii torba. Hundi keessan dhaggeeffadhaa. Mubaarik musummaatti manatti banattan hundi keessan. Waa tokko waa'ee jireenya kootii keessatti wallaalleen. Garuu inni viidiyoo itti hojjedheera. Isiin namatti fitetti Maariyamaa gaafatetti akkan qulqulluu ta'e barteetti. Garuu mubaarikati waan hin taane keessa itti barreessite jennaan ilmoo kee keessa jireenya kee keessa bulaa lammaffaa ammoo nama hunda beeka. Iccitii keetis mana keetis. Kanaaf waa dubbachuu dandeessu Maariyamaa beekti waan ta'eef Maariyamaa xumurteetti waan xumurte. Kiyya